Jirra jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya oduu ijoo keenya kan guyyaa raantanaa qabannee eegalleeti jirra. Dhimmi ajaalaa Israa'el guyyaa raantanaa mariitti oola. Itti gaafatamaan miidiyaalee Itoophiyaadhaa dubbiiwwan jibbisiisoo ta'anii fi haasawaa hin taane sooshaal miidiyaa irratti deeman akka balaaleffataman dubbatan. Amma gara oduu bal'inaatti wayita deemnutti miidiyaaleewwan Itoophiyaadhaatii fi akkasumas miidiyaawwan adda addaa irratti warreen sooshaal miidiyaa kana irratti beekumtii qabaatan marti isaaniitu haasawaa jibbiinsaatii fi haasawaa hin taane kanneen oofaa jiran namoota gurguddaadha jechuun itti gaafatamaan miidiyaalee Itoophiyaadhaa beeksise. Miidiyaaleen Itoophiyaadhaa naannoowwan 17 keessatti kanneen kana waa'ee kana gaggeessinee qorannoo gurguddaa kan gaggeessinee turre garuu immoo miidiyaawwan hedduu irratti warreen tiktookiidhaa fi yuutuubii akkasumas feesbuukii irratti haasawaa jibbisiinsaa uuman hedduun isaanii akkaaniif irraa qusatan jechuu beeksisan. Ministeerri dhimma alaa Iraan guyyaa raantanaa mariidhaaf biyyoota Awurooppaa kan imalanitti turan. Ministeera dhimma alaa Iraanii waliin biyyoonni mari'achaa oolan Faransaayii fi Jarman akkasumas ammaatis gamtaan Awurooppaadhaati waliin guyyaa raantanaa marii irra akkaaniif oolanii dubbatama. Marii guyyaa raantanaa irrattiinis immoo haala nageenyaa Israa'elii fi Iraan jidduutti hammaatee jiru kana immoo gara nagayaatti deebisuudhaaf ministeerri dhimma alaa guyyaa raantanaa biyyoota sadeen kanaa waliin marii irra akkaaniif ooleetu dubbatama. Marii isaa kanaanis immoo Israa'el guyyaa raantanaa gara marii kana irratti akkaaniif hin hirmaatin dubbataniiti jiran. Lolli isaanii kan yeroo ammaatitti torbaniif deemaadhaa jiru kana gara nagayaatti akkaaniif jijjiiramu jechuudhaaf mootummoonni biyyoota garaagaraa gaafachaadhaati turan. Garuutu immoo lolli Iraanii fi Israa'el jidduu akkuma jirutti itti fufeeti jira. Mootummaan Raashiyaadhaa Vilaadimir Puutiin guyyaa raantanaa immoo ibsa kennaniin Iraanii fi Israa'el jidduutti lolli deemaadhaa jiruuf furmaanni ni jira jechuudhaan dubbatan. Vilaadimir Puutiin immoo nuti Mooskoon gara keenyaan gargaarsa guddaa goone akkaanii fi nageenyi dhufuufis tattaaffii godhaati jirra jechuudhaan dubbatan. Isaanis Iraanii fi Israa'el waliinis gara nagayaatti akkaanii fi deebi'an kan gaafachaadhaa jiran gara lachuutu mariirra jirra jedhan.